بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دامسك إن جبابا أرضاه كانوا karaa oduutiin dhaamsa walii dabarsinu oduu bareedduu qalbii namaa tuqxu takka. oduun tun warrattuu wal fuudhee ilma dhabanii intalatti heerumee ilma argatuu hin dandeenye turte. yeroo haga turte san keessatti dhiibbaa ummataan beektanii osoo ati kasilaa sabritullee taate ummata sabrii si dhoowwa. maaliif hin dhalle ilma maan dhalle maali mataa si dhukkubsanii yoo fakkeenyaaf tan heerumin illee maan heerumni maate takkanatti gaarii miti maan heerumni siin jedhate ammoo nama gaarii heerumtu hin garre hagatii fi rakkatturra haga hawaasni si rakkisuutu irra guddoo jechuudha. waan akkanaa kanarratti haga hawaasni waa'ee kan kee keessa seenee harka kaayatee nama rakkisuutu irra guddaa. kanarraa akka egaa yeroo dheertuu isheen dhabuu wajjiin baay'ee miidhamte, qalbiin isiis baay'ee cabxe. garuu isiif dhiirsisillee nama imaana qabu rabbii ifii kadhatanii gama rabbii deebi'anii rabbii firraa eeggatan mana yaalaatti ilaallan wama rakkoon qabdan isilachuu dhaluu ni dandeettan jedhaniin eeggatan dhufesanii rabbirraa. osoo akkana jira rabbiin guddaan ilma kenneefii baatte baay'ee ba'aasaniin gammadde ba'aasaniin isiita akkasitti ba'aa teettee rabbi kadhattee eeggataa jirtu yeroon geennaan ciniinsuun qabdee ciniinsuun baay'ee itti jabaatte deemuu hin dandeenye baay'ee rakkatte. yeroo warri qalleessirraa baafna dhulleen diddee akkasitti baay'ee miidhamte. eegaa dhalarratti ammallee rabbi dhiigni baay'een irraa bahee guddoo laafte. garuu gaa rabbi dhaqqabee alhamdulillahi nagayaan deette. deennaan hin gaggabdee yeroo miidhama saniif dhiiga itti buusuuf kanarraa bakfattee lafaa kaate intala naarsii achi keessa hojjettu gaafattee ilma kiyya arguu barbaadanaa fideetti. maal da'e jennaan dhiira deettee gurbaa deesse. gurbaa kee kan da'e naa fidi jetteen gurbaan fidaniif mucaa asii xiqqicha fidaniif jechuudha. yeroo fidaniif wayaatti mammaranii itti fidde intaltii hojjettuun achi keessa hojjettu mana yaalaa keessa hojjettu. fuutee gararra kaayattee suuta wayaa irraa fuute fuula mucaa kanaa laaluuf. yeroo wayaa irraa fuutu waan garte mucaa isii ka gurra lamaan hin qabne garte. guutumattuu gurri lamaan irra hin jiru qaawaan qaba. bakka silaa namni waa dhagayuun tana qaawaan qaba. ammoo qolli gurraa kun irra hin jiru guutumattuu ni rifatte. namni bani aadam kun hikmaa rabbii akkuma amma inni jiru kanaan bareeda. namni diqqoonni tokkorraa hirdhannaan rakkoo guddoon mul'ata. namni yoo fakkeenyaaf bakki ilaatuun lamiin duudaa taate foon tahee mul'ata. namni waan qiyaasa malee nama sodaachisaati. yoo funnaan kun irra hin jirre baay'ee nama sodaachisa. yoo afaan kun hin jirre baay'ee nama sodaachisa. gurri yoo hin jirre akkas. akkaataa rabbiin itti nu bareechisee nu uume kanarraa yoo diqqoo waa goran qiyaasa malee nama sodaachisaa waan nama rifachiisaati. rifattee alhamdulillahi rabbil aalamiin jette. rabbiin naa kenne waan inni naa kenne maraa jaaladhe akkuma jirtu kanaan bareeda. ana haadha tiyyaa haadha tan teetii atis ilma kiyyaa jettee mucaa xiqqaa kaan ifi qabdee akkasitti eegalame jechuu jiruun isaanii. mucaan kun mucaa hayyuu ta'e aqlii qabu barumsa keessatti barumsa lachuu ka amantaatii fi ka barumsa baranillee lachuu keessatti tokko malee takka namni isa duran buune. kutaa inni baratuu namuu isa duran bu'u isatti irraa olaana. garuu ijoolleen xixiqqoon hariyaan beektanii baay'ee miiti. bineensa jedhaniini maqaa itti baasan. urunguu jedhaniini maalii jedhaniini maqaa garagaraa itti baasan. maqaan kun baay'ee miidha isa. yeroo ijoolleen gama gamaatti iitee akka inni gadhummaa agarsiiftu ijoolleen tuffii agarsiiftee ijoolleen miitu cehee gala manatti haadha sarratti kufa dhufe. akkana naan jette ijoolleen akkana naan jette. yoo saati qumaxiif qabdee sittu nama hundarra bareedaa, sitti nama hundarra aqlee qabaa, sin nama hundarra hayyuu, nama hundahu ol sitti si jira, anas si jaalata, akka jirtu kana namni sirra bareedu tokkolleen hin jiru. sodaatiin jettiin
akkasitti yeroo dheeraa duuba akkasirratti guddate. Rakkoon alaa yeroo isa mudattu haadhatti galda'ee deebi'a. Haadharratti booya. Haadhattu qabbaneessee jabeessee kaafti. Akka inni dugda duubatti hin deebine gootee jabeessiti. Bifa kanaan osoo bifa kanaan jiraatu guddatee jaami'aa seenee barumsa sadarkaa ol aanuun deemee waan mararratti barumsaan keessatti. Haadhaaf abbaa wal mari'atanii mucaan keenya kun barumsaan jabaadha. Haala bareedarra jira. Yoo akkanaan fixate hawaasa keessa hojiif seenuu heda, fuudhaaf dhufuu heda. Wanni kun martuun miiti waan qabnu kana marayyuu gurgurree baafnee akka mucaa keenya kana gurra tolchinu haa goonu jedhanii san wal mari'ate warri lamaan haadhaaf abbaan irra walii galan. Amma fuudhanii dura mee wanni kun maltii dura haa qormaata goonu jedhanii geessan bakka mana gurraa. Bakka warra nama qalee waa fuula namaa jirjiiree waa jirjiiru kana isaan bira geessan. Geefna waan hundaa ilaalanii dhibbarraa dhibbatti tahaa wanni tokkollee rakkoon qabdu garuu gurra dhuga'aa tokko arguu qabna jedhanii gurra jiraa sanuu gurra nama sadaqatee gurra nama baafatu jechuudha. Namoonni gariin osoo jiran humna tiyya marayyuu sadaqadha jedhanii beeytanii. Wanni kun hin geetti moo hin geettu yeroo biraati ammoo sanirra taasisuutu hin jiru. Namni du'u jiru fakkeenya nama du'u kawaan akkanaa sadaqatee yeroo inni du'ee irraa bahe yoo suma otoo humni isaan du'in irraa muranii akka itti hodhan jechuu hiikan. Mallaqaan namni bituu hin danda'u waan gabayaa taa'ee gurguramaatii miti. Garuu if galmeessanii yoo akii namni akkasii dhufe eeguu jechuun sun egaa waan fagoo. Yoo isin dhufte yookaan dhibbarraa 99 hin dhufte jechuu hiikan hin turte yookaan yoo dhufte illee. Kanarra isaanii if galmeessanii achi keessa galanii jiran diqqoma osoo hin turin manni yaalaa abbaa bilbile. Maal jedhan gurbaa kan kee nama gurra kennuuf garree yeroo akkanarratti daddafa'a yeroo akkanarratti koottaa jedhaniin bor yeroo akkanaa koottaa jedhaniin. Galda'eet haadhati meet asii galda'eet cehanii dhaqan. Yeroo dhaqan mana yaalaa akkasiin egaa qormaanni akkasii sun qormaata yeroo fudhatu jechuun kiyya qaliinsi akkasii sun qaleetu yeroo fudhatu gurbaanin seenee hin qalanii itti godhanii gurra bareedaa godhatee torbaan tokko booda gurraaf nafti isaa wal baratee fayyaa dabre jechuudha. Fayyaa bahe. Alhamdulillah gurbaa akkam bareedu ta'e. Sanuu gurra dhiiga namaa bifa isaatii wal argatee namni tokkollee irraa beekuu hin dandeenye namni achi as ilaalee nama dhugaa kama gurma waliin dhalate se'u akkasii ta'e jechuudha. Kanarratti egaa gurbaan duraanuu barumsaan ol jiraa miti. Takkumitti inni hojii irraa baheen ministeera hajaa alaa keessa seenee takkitti seeneen imbaasii godhanii biyya alaa ergan. Biyya isaa bakka bu'ee imbaasii ta'ee hojii argate jechuudha. Isa kan hojii sanarra jiru achirraa intala bareedduu laalanii kadhatanii fi fuudhee ijoollee argatee qanani'ee maashaa Allah waan maraa rabbi walitti qabee fi ammoo egaa haadhaaf abbaa waan inni ilma isaanii qofaa isaan qaban ta'eef haalan tajaajilaman guddoo lamaan. Waan isaan barbaadan hundaa takkaa hin irrifne guutuu malee. Bifa bareedduu saniin yeroo dheertuu waliin jiraatanii eega yeroo dheertuu booda yeroo irraa yerootti haadhaaf abbaa bira dhufa. Hojiin ammoo yeroo tokko itti guddattee ture irraa ture dhufuu dadhabee yeroo silaan dhufe irratti hojii biraa erganii wanni biraa qabattee sagantaan biraa qabatee ture waggaa kaanitti dabarsee ture jechuudha. Haala malee duuba haadhaaf abbaa fi kana yaade. Takka akkas irraan turre. Akkasitti achi ka'ee waggaa kaanirratti hadiyyaa badhaasa hedduu abballee haadhallee lachuu badhaasa hedduu fuudhee dhufe. Ammas innis guddate ijoollee hedduu dhalee nama guddaa manguddoonis dulloomanii akka tasaa ammoo isaan wal bira hin jiranii inni olii gad biyya birarra oofanii haadhaaf abbaa fi bira kaa'ee sila akka inni fedhutti tajaajiluu fi hin dandeenye garuu hojjettuu godhee fi mana godhee fi waan mara godhee fi jiruu bareechisee fi akkasiin nama tajaajilu godhee fi manguddoon tajaajilamaa jiran rakkoo keessa hin jiran isaan gargar fagaatuu malee. Innis egaa yeroo achirraa duuba dhufee isaan qiyaasa malee yaadetti dhufee hadiyyaa hedduu badhaasa qaqqaalii babbareedaa hedduu fideef haadhaaf abbaa fiiti. Badhaasa inni fiderraa duuba waan silaa dubartiin hin bareechiftu hedduu haadhaa fide
abbaatti uwwisee kaayee abbaa kennee abbaan gammadee du'aa godhee fi haadhallee wayaatti uwwisee maal inni du'aa gootee fi san qofaa miti duuba dahabaa fi waan akkana dubartiin hin bareechiftu fidee fi haadha tidhee haati anuu Muhammad loomee eegana dahaba nan barbaachisu ilma kiyya niitii tanteetiif ilma kan keetii du'aa isii godhe itti sii tufe ilma kan keetii naa geessetteen lakkiin geessu ilma kiyya kama biraa geessaa fi kun kan keetuma haadhatii jedheen yoo inni diddeerraa dirqamaan itti hidhee kaan ka gurratti hidhatan dubartiin gurratti hidhattullee gabbaasee haa inni irraa dhiisu doosiin jettu wayaa irraa fuudhee yoo inni itti hidha jedhu haati gurra lamaan hin qabdu. Haati gurra lamaan firraan qabdu. Subhaanallah. Subhaanallah. Namni isaan barbaadanii dhaban warra mana yaalaa gaafatanii ammoo eenyu namni waan kana nuu kenne akka wal hariirsinee yoo inni jiraatellee waa goonee fi yoo inni jiraachuu baatee du'ellee ijoollee isaaniitti waa goonuu barbaannaa eenyu jedhee warra mana yaalaa gaafannaan warri mana yaalaa maal jedhe namni kun maqaanan himinaa jedhe isiniin himnuu deemaa firraa rabbi haa jannata kennuu fi du'aa godhaa fi deemaa jedhaniin. Armaan dura yeroo baay'ee gaafatan jechuu mana yaalaa nama waan kana gurra kana kenneef beekuuf yoo inni du'ellee ijoollee isaatiif fira isaa beekanii akka walitti hidhamanii qarqaaranii bira dhaabatuuf gaafatanii dadhaban. Namni san hunda dalaga ammoo eenyu haadha isaati jechuudha. Haadha isaati. Gurbaan yeroo arge rifatee gaggabee lafa dhahe. Waggaa hagam namni inni beekuu barbaade ka gurra kennee fi uummatatti dabale ka akka inni kabajaa argatee uummata keessaa addan baane uummanni hin tuffanne isa godhe haadha isaati isa deette. Torbaan tokko lafa ka'uu dadhabe tacciisee booya. Torbaan tokko booye. Torbaan tokko guutuu booye. Haadha jechuu. Haadha jechuu sun. Haati tantee waan ifii qabdu hundaa sii dabarsitee sii kenniti. Wanni haadha tantee biratti irra qaalii ati gammachuu hin jiraatu. Ati rifatuu dhabu. Ati rakkatuu dhabu. Ati yaaddawuu dhabu. Ati waan nama hundaa ol ta'u. Isii ol ta'u barbaaddi haati tante akka isii gadi taatu hin barbaaddu. Naa ol haa taatu barbaaddi. Namni tokkolleen addunyaa gubbaa akkasii hin jiru haadhaaf abbaan kee malee. Namni ilma kiyya namni abalu naa ol haa ta'uu jedhu ka biraan jiru addunyaa gubbaa jedhan haadhaaf abbaa malee. Obboleessi kan kee haga fedhe si jaalatee diqqoo isaa gadi akkuma taatu barbaade. Isaa gadi isa taate inni sirraa diqqoo ol ta'uu barbaada. Hariyaan keessa iyyuu dhiis. Hariyaan haasida iyyuu irra guddaan. Firri kan kee hundu ka irra si jaalatu akkati akka gaarii argattee garuu bakka isaan geenne san barbaada namu haadhaaf abbaa kan kee malee. Isaan ammoo akka ati isaanii ol taatu barbaada. Haadha teenata akkasiisan. Nu amma jiruu babbareedduu biyya namni hedduun biyya alaa tana keessatti ka biyya jirullee magaalaa gurguddoo keessatti jiruu babbareedduu godhatee jira. Haadhaaf abbaa keenna hagamta akka quba qabna waan isin erguu barbaadu. Dhaamsi kee qardaa kun isa kana. Ana lubbuutii yaan jala qabi. Yeroo hagam haadhatii yaa bilbilee ayya akkami bultee yeroo hagam jedhaan rabbi calataa qabeeka. Hagan dubbii tana laaffisee na biratti laaftu isinilleen akkasuma ta'uu sodaadha. Osuma qalbiin jaalan osuma salaata mara keessa du'aa goonuuf garuu nama hagamtu bira dhaqee mallaqa ati ergituufirra yeroo tokko si arguutu irra qaalii haati tante. Wallahi yeroo tokko si arguutu irra qaalii. Hedduun beeytan. Haadha tiyya bara dabre kana dhukkubee rabbina haa aafii guddina fi du'aa naa godhaafi. Yeroo an bira dhaqee ji'a lama waliin taa'e hin fayyan guutumattu. Guutuma fayyan. Maal jechuun kun waan taphaatii miti. Ati isaan bira jiraatu jechuun kun dubbii laaftuu hin fakkaatin. Asuma mallaqa ergitee fi mana ijaarteef dhugaa sullee waan gaarii. Garuu si arguu barbaadan. Ilma kan kee arguu barbaadan. Rabbi nuu laaffise. Keessattuu warri biyya alaa jirtan kana Rabbi nuu laaffise. Baasabooran qabdan. Tikeeta sayyoo dalagatan godhatuu ni dandeettan. Namni baay'een nama waraqaa hin qabne ka waraqaan kun rakkisee haadhaaf abbaa isaa ka silaa qajeeluuf arguu dadhabe Rabbiin guddaan ammuma kana laaffisee waraqaa kana haa hiruufi. Nama hojii hin qabne illee Rabbi ammuma kana hireefi akka inni haadhaaf abbaa bira dhaabachuu danda'u Rabbi haa godhu guddina fiiti. Waan namni waan kan hundaa qabdan ammoo ka waraqaa biyya olii gadi hin deddeeman baasaboora kana qabdan. Ka mallaqa hagas hojii argattanii waa dalagattanii deemuu dandeettan. Yoo diqqaatte waggaatti yeroo takka dhaqaa laalaa haadha abbaa keessan. Hangni isaan jiraatan haga diqqa. Rabbi beeka.
dullumni duuti dullumaan hin dhuftu garuu namni eega dulloome qabri gubbaa jira osoo du'an isiniin jedhanii du'a saniin hin rifanne haadhaaf abbaa kenname ganamarraamee akkam bultanii akka hin dhabneef mallaqa xiqqaa nurraa gaafata telefoonni sun kaardiin sun mallaqa xiqqaa nu gaafata yoo telefoona keessattuu bittaniif achi keettaniif telefoona zamanaa kawannii qabu interneeta qabu kana karaa interneetaatiin akkamiin bultan ayya akkamiin bultan abba eda akkam jirtan nagaa qabdu haganuu callaa waan xiqqoo siin fakkaatee sagalee hin ta'e sawutiin keessaan dhagahu waan xiqqoo miti kanaafuu gaa haa qajeelluu fi haadha abbaa kenna haa jabaannu waan nu haadhaaf abbaa kennaa goone ilmi keenya nu godhaa beekaa ballama suni beekaa hagam takka jaalatta ilmi kan kee hagam takka jaalatta gaaf tokko biyya arabaa lafa oowitu tana keessa gurbaan namtichi ijoollee qabaa haadha isatti waliin jira haadha guddoo jaalataa haatilee guddoo jaalatti mana alaa mana wahii ijaara gara duubaa kana waa ijaara aduun akka badaa oowwite niitiin isaa ijoolleen isaa martuu mana jiran haati gabbaatee ilma kiyya aduun si dhoofte aduu tana keessaa gattaa jettiin hayya ayya amma diqoon kana fixee taa'a jedha aduu keessa dafki irraa yaa'a taa'uu dadhabde haati haadhachuu wanta asiin fakkaate taa'uu dadhabde haati garaan gubate gabbaatee ilma kiyya koo gasseeni koo du'aayii sii godhaa gasseeni hayyati ayyati hagana fixee deebi'a inni illee hojii firaa fixuu barbaada haati immoo hin dandeettu san dadhabde haati gurbaan hojii jira maal goote mucaa isaa xiqqaa tokko fuutee isa bira ala keette aduu keessa yoo inni waa dalagee laayee kunoo gurbaan dafkee aduu keessa taa'a ijoollee gurbaan maas keettan fuudhaasii gurbaan du'eedhen lakki hoomaan ta'uu xiqqoo taa'ee qilleensa fudhataa jetteen ilma kiyya ayya qilleensa maal fudhatu gurbaan xiqqaan aduun ajjeefte gurbaan siif diqqaa atillee naaf diqqaa waliin gasseenaa jetteen kootta isilachuu duutanii hagan agarsiisuu barbaadde haati haadha teennaa rabbiin guddaan rahmata haa godhuufi rabbiin guddaan fayyaa guddaa haa kennuufi rabbiin guddaan nagaa guddaa haa kennuufi rabbi imaana guddoo rabbi haa kennuufi rizqii fi gara maraa rabbi itti haa banu nagaa rabbi qalbii isaanii haa qabbaneessu rabbiin guddaan waan isaan gammachiisaatiin rabbiin guddaan nu haa gammachiisu nullee nama isaanii qajeele du'aayii irraa fudhate bira dhaabate waan hundaanuu isaan gammachiise du'aayii isaan irraa fudhatu rabbiin guddaan nu haa godhu haganaaf egaa ilma keenya rabbi nuu qajeelche karaara nuu kaa'ee ulee fiitiin nuu tiksee ilma nuu qajeelu kun fayyadu rabbiin guddaan nu haa godhu haganaaf didii keenya rabbi irra nu haa dabru haga dhaamsatti aanu keessa wal geennu nagaa rabbiitiin haa jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh